الله مرضون يسكننا دين الإسلام وينمنا يا مولا إسلام مولو يا هنا يا مسوات تكفلوا بتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتو تكدوتو بي أكم جرتو فيا كسي نغادا ورينا من تاغرا أركفوني أكم جرتو فيا كسني أنا وصني جروبا كسني نسي وفتو إنجاباتو إمي وفتو هرا چانالا كدوتو بي چانالا كيرتي نافرو كيديف باي غلطو مي ألفادون سنجدا غافي نغا فتيرا كدون كسني غافي سي إسني فردي دفيرا deebisi isinii fudhee dhufeera. Amma gara gaafiitti achi isin dabarsaa jechuudha. Gaafii tokkoffaa Samiir eessatti dhalatte, eessatti guddatte, ammoo eessa jirta? Kan itti dhaladhe egaa Gibee gaman jaalladhe sanyii mootii aan Jimmatti dhaladhe, Jimma keessaa Aggaarootti dhaladhe. Amma kan itti guddadhe Aggaarootiin guddadhe garuu aan gidduma gadeemee tuma guddadhe jechuudha. Daraduwaas dhaqee achittis guddadhe sana booda achirraan immoo adda barfadhe jechuudha. Amma kan hin jiraadhaa jiru walumaa galatti kan hin guddadhe Aggaaroodha. Kan hin jiru Saawud Arabiyaa magaalaa Makkaa. Gaafii lammaffaa amalli kee akkuma miidiyaa irratti taphattu sanamoo garaagarummaa qaba? Amalli koo ani akkuma miidiyaa irratti taphadhuun nama qaamaan arge beeka, qaamaanis nan taphadhaa jechuudha. Nan taphadhaa. Amalli koo amala koo keessatti namni nan geenye malee nama wajjin kolfee nan taphadhaa. Nama konsortii namatti jedhe anillee konsortii jedha. Bakka konsortii jechuun nama fuula natti hin kennin anillee fuula itti hin kennu nama na waliin taphate nan taphadhaa. Akkuma miidiyaa irratti nama na wajjin taznaannee jecha koo irratti kun akkana jedhee tokko ilaame feeyin na wajjin jiraate wajjinan taphadhaa, wajjinan kolfaa jechuudha. Gaafii sadaffaan erga kaadhimoomte booda koomentii hedduu siif barraa'u keessaa kan akka si aarse akka malee si aarse kamii? Egan kaadhimoome na koomentii namaa nan aarsu maaliif nan aarsine? Kan namni koomentii na arrabsu yoo dhiira ta'e dhiirri silaa hinaaffaa jira waamee kan jira kanuma hedheetti na arrabsa malee jibbaa kootiif nan arrabsu dhabni. Shamarran moo kan na arrabsan silaa akka beektan shamarran wayni warra miiseenjara keessa ture warra immoo keessa turetu yoo koomentiin dhukkeen irraa kaasa malee namni inni kaan nan arrabsu warra miiseenjarii keessa saatii 15 saatii 10 waadannootu jira kaaniin janaan taphadhaan akkuma taphadhu kana warra gara immoo dhufes nan keessummeessaa warra gara miiseenjarii dhufes nan keessummeessaa jedhuma kanatuyyuu na arrabsa waan ta'eef warra na arrabsu hundinuu jaalallee kooti beekadha. Warra na arrabsu jaalallee kooti maaliif namni lafaa nagaa kee nama arrabsu jechuudha. Gaafii shanaffaa gaafii arfaffaa Samiir duraan kaadimaa qaba ture ofirraa hiikee malee jedhu dubbiin kun hangam dhugaadha? Ani kaadimaa abbaa warra lamaati. Hawaas ilma abbaa qooyas jedhee namichi maaliif ani abbaa warra lamaati. Dubaayii tokkoon qaba, Saawudii tokkoon qaba. Alhamdulillah akka koosi yaa badhaasu. Maaliif amma yoo asii isiin Suudii kun yoo na ari'atte isii Dubaayittiin baqadhaa jechuudha. Ani Dubaayii dhugaadha nikaa hidhee kenniise sirriidhaan siin jedhu. Shanaffaa gara jaahitti sirriitti dabarsaa. Shanaffaa yoo dubbiin dhugaatee soba sababiin adda isin baase maalidha? Wanti adda nu baase waadanuudha maaliif kalimaa ko kan isiidhaan adda bee kana jedhee mistira himaa waluu osoo hin ta'in dubbuma karaa gabaabaadhaan isinii himaa jechuudha. Maaliif namni tokko qooda rabbiitiif gargar baabaa hireedha. Hireetu gargar sama baasa malee namni kan gargar ba'u jaallatee miti. Kanumaaf
adda baane irra caalaan bichuu dhugaatii kan isinii maa jechuudha waa irratti adda baane an kan isiidha adda bee an akkuma argitan kana nan taphadha ijoollee hedduu inaasaa nama na wajjin kolfe shamara ta'e dhiira ta'e wajjinan kolfa wajjinan tattaphadha kanuma kana keessa anii fi isiin immoo walitti qiriqiri jedha deemne kanumatti gidduutti jaalalli keenya badee isinii jedha kanumaaf gargar ba'ee bakkanaas gaafii jaaffaa amma duraan durbummaa hin qabne hin fuudhu jedhaa turte jaartiin kee amma fuute ni qabdi ni qabdi jaartiin koo amma fuudhe sirriidha ani yuutuu jaartiin koo kan durbummaa hin qabdu taate hin fuudhu wallahi hin fuudhu rabbi na arga hin fuudhu maaliifi yeroon durbummaa kana gad fageessee dubbadhee waan arge jedhu maaliifi durbummaa jechuun jireenya keeti jechuun shamarran tokko har'a karaa durbummaa hin qabne sitti dhufte isiin bakkeetti waadanuu agartee dhufte yoo sitti dhufte maaliifi tokkoffaa ati jabaadha laafaadha adda baafattee beektii lammaffaa kan bakkeetti mi'aa barte isa bakkeetti tola malee inni manaa ittiin tolu sadaffaa immoo ati jaartii keerraa irra caalaan tokkoffaa kan ture ati jaartii keerraa wanti gammaddu maali durbummaadha bakka amanummaa walii qabdu bakka hin shakkitu jechuudha amma jaartii koo durbummaa nan fuudhe hin shakku maaliifan hin shakkine utuu duraan amala hin taane qabaatte amma hin shakkaa jechuudha amma garuu jechuudha jaartii koo yooma maal ta'e jedhe shakkii tokko irraan qabu rahaa koon jiraadha jechuudha durbummaa jechuun jireenya keetii maaliifi anillee isiitten argee isiillee natti agarte waan ta'eef kanaafuyyuu durbummaan waadi cimaa qaba jaalala jechuun tokkoffaan kan irraa ka'u durbummaadhaan isin jedha walumaa galatti an jaartii koorraa argadheen jira yooni utuu isiin durbummaa hin qabaanne an silumaan hin fuudhu maaliif rabbi moo nama dhuska hin fuudhu silaa wallaahi utuu isiin durbummaa qaban hin fuudhu gaafii torbaffaa ati umuriin kee meeqa umuriin koo waggaa 19 gara 20 jechuudha namni meetii akaaraa kan harkatti na baadhatee na guddisee na adamu jira jechuudha garuu umuriin koo yeroo laaltan waan guddaa isatti fakkaata haaseef dubbadheef miti garuu umuriin koo waggaa 19 gara 20 jira isiniin jira saddeetaffaan erga biyyaa baatee waggaa meeqa ani biyyaa ba'uun koo bara 2008 jechuudha garuu biyya alaa otoo hin ta'in biyyumaa jechuudha maatii koo irraa ergan ba'e bara 2008 Dirreedawaan ture Dirreedawaa waggaa 4 taa'e amma eegan Suudii dhufee waggaa 2 hanga waggaa 3 deemu jira jechuudha gaafii sagalaffaa quraana biyyatti barteemu asitti baratte suuraa jaallatu tokko nuuf qaree ani quraana se biyyatti baradhe malee eegan biyyaa bee quraana wanti baradhe amma kanan jiru garuu biyya ta'anii qara'uurra asitti dhufanii miidiyaa harrafanii waa barantantu irra caalaa amma quraana suuraa tokko maaliin qaraa'a ishiin suuraan jaallu tokko qaraa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد
فسب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك بالمرصاد فأما من الإنسان إذا ما ابتلاه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما ما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهنن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان عنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي ولا يلصق وثاقه أحد يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عباده وادخلي في الجنة صدق الله العظيم bakka dabun gore itina buta natin kol fina mali fi jittan sammu ke sanje de wante efi qur'an relalis miti gafi kurnafa jalalti wagga miqatte si qabi jalalti wagga kana qabe ana wagga kudana kudasadi kudan kana ke sana qabe jechuudha jalalti gafi kuda tokko fa ana fi shamaran muslimatif maal dhaamta si fi shamaran muslimaati akka gara kootitti dhaamsin dhaamu meediyaa waan adda addaa kana irratti of qusachuudha amma yeroo baay'inaan ilaalamutti shamarran meediyaa kana irra utaaltutti namni yeroo si dhagaa jiru shamarran meediyaa irratti mul'anne yeroo si dhagaa jirra jechuudha maaliif shamarran meediyaa irratti baay'ee tokko abbaatee sirbitee qaama si qullaa mul'iftee waan argi jettu musliima ta'a jechuudha warra musliimaa miti warra kiristaanaa iyyuu hin jaallatu maaliif musliimni kabajaa qaba musliimni bakka hin taane of hin dhaabu garuu biyya kana keessatti shamarran keenya biyyaa ba'anii hin ta'an malee yeroo shamarran biyyaa ilaaltan shamarran biyyaa amala qabu jechuudha wanti naam walumaa galatti shamarran keenya qullaa hin taa'inaa jedhamanii wanti hin jiru biraa jechuudha gaafii kudha lammaffaa haadha manaa kee waliin jiraachaa jirtu moo adda jirtu waliin umurii isin adeeressu inshaallah amiin amiin haadha manaa koo wajjiniin jiraataa jira wajjiniin jira isin jedha gaafii kudha torbaffaa namni ati tiktokee irratti dinqisiifatte yoo jiraate nama lama nuuf himi namni an tiktokee kana irratti dinqisiifadhu tokkoffaa kaddoon utubee kana dinqifadha maaliif yoo jettanii musliima keessa turte musliimummaa dhumaa isin gaafuma duraa musliimaa namni tokko ijoollee musliima keessa kan turanii kan akkasii kanatti amantaa musliimaa kana baay'ee kabajanii kan akkanaatti diinii rabbii ol guddisuudha cinqamanu warra kiristaanummaarraa islaamuu dhufe otoo hin ta'in musliimummaa keessa taa'ee kan amantii musliimaa irratti jabaatee jiru kaddoodha siin jedha lammaffaan immoo tiktokee kana irraa wanti namni dinqisiifadhu ahmad maaliif yoo jettanii hin sadachaamu maali hin sadachaamu ummata kiristaanaa waliin caqacaqaa oola waliin bakka gaafii jaraa deebisaa oola waan arge jedhaa oola bakka jechuudha ani gara kootti ummata kiristaanaa kana wajjin dura waan arge jedhee bakka isuma namni waan arge nyaan jedhe waan argeetan dhiisee ammas immoo ani amantaa kana keessa gadi fageessee waan hin beekneef kanumaan dhiisee jechuudha gaafa dura inni garuu waan qaree jiruuf itti jabaatee jira jechuudha isan dinqisiifadhaa jechuudha gaafii kudha arfaffaa otoo shamarran umurii si caaltu sirraan qabamee maali deebiin kee wanti deebii deebisuuf shamarran irraa qabamte tokko wanti godhan jiru maaliif ana akkuma siin jaalalasi ittiin haasaa wajjinan taphadhaa garuu
yoo umriin kana caaltu waannaan garuu umrii wasanu waannaan jaalala yoon jaalala siin qabaanne ani si fuudhuu hin danda'u maaliif waan sila jaalan qaban isiin na jaalate dhufe waan ta'eef hin danda'u jechuudha. Kanaafuu deebiin koo itti haasa'in tasgabbeessee tan biraa deebi'a malee hin fuudhu. 15ffaa osoo jaartiin kee durbummaa qaba siin jettee gaafa manatti galtu dhabde maal goota? Wanti hin godhu jaartii qoonii guyyaa gaafasii qofatti ilaalinaan bira buluu hin barbaadu maaliif nan sheenyaa jechuudha. Durbummaa qabattee dhuftee mi kalaas yoo durbummaa siin qaban assalaam firooman qabnu jechuudha. Asumatti dhaabaa gaafiin godhumeera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.